Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota reediyoo OM miidiyaa adoolessa 30/2018 oduu dursuun hanga fuutii oduu. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu guyyoota lameen darban magaalota Ameerikaa garaagaraa keessa imaluudhaan lammiilee biyyattii wajjin marii gaggeessaniiti jiru. Sirni awwaalcha Injiinar Sumanyoo Baqqalaa bakka aangoonni mootummaa gurguddoon olaanoon argamanitti raawwatameeti jira. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo gara biyya galan Oromiyaa keessa naanna'uudhaan uummata wajjin marii gaggeessaa jiraachuun dhagahameeti jira. Kunneen hangafoota oduu keenya guyyaa har'aatii oduu wajjin anjaatanii abdii. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu guyyoota lameen darban magaalota Ameerikaa garaagaraa keessa imaluudhaan lammiilee biyyattii wajjin marii gaggeessanii jiru. Gabaasa qindaa'eef Siraaj Sabaa akka itti aanutti dhiyeessa. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu magaalota Ameerikaa garaagaraa keessa deemuun hawaasa biyyattii wajjin marii bal'aa gaggeessaniiti jiru. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu kamisa darbe aangawoota olaanoo biyyattii wajjin kan gara Ameerikaatti imalan yoo ta'u, mata duree ijaara dignee riiqicha ijaarra jedhuun lammiilee biyyattii wajjin mari'ataniiti jiru. Jilli kun turtii isaa Ameerikaa Washington DC taasisaniin pirezidaantii baankii addunyaa Jim Yong Kim, itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Mike Pence, daayireektara olaantuu dhaabbata mallaqaa addunyaa Christian Lagarde, hawaasa musliimaa Ameerikaa jiraatu, hayyoota miseensota waldaalee fi jaarmiyaalee siyaasaa morkattoota Sinodoosii Itoophiyaa wajjin marii bal'aa gaggeessaniiti jiru. Marii gaggeeffame kana irratti garaagarummaa jiru salphisuun tokkummaa fi jaalalli uumamuu danda'eeti jira. Keessaayyuu garaagarummaa hooggansa Ortodoksii Itoophiyaa jiruu fi kan Ameerikaa jiru jidduu hiikuun akka jaalalli uumamu godhaniiti jiru. Marii hawaasa musliimaa wajjin godhaniinis jechoota nama dinqisiisanii fi hirmaattota ajaa'ibsiisaniiti jiru. Keessaayyuu wayita haasaa eegalanii kan isaan jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jedhuuf taasisanii addunyaan dinqisiifattee jirti. Islaama jechuun nagaadha, Islaama jechuun barakaadha, Islaama jechuun jaalala, Islaama jechuun kennaadha jechuun maalummaa Islaamaa ibsaniiti jiru. Akkasumas muslimni dhimma biyya keenya irratti akka tokkummaan hojjetu dhaamaniiti jiru. Bifuma wal fakkaatuun marii bal'aa Los Angeles keessatti taasisaatii jira. Sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa haasaa taasisaniin kana booda garaagartummaa xinnoof jennee waliin deegnu jechuun dhaammataniiti jiru. Marii isaa kan biraa haalaan kan eeggamaa jiru marii Minisootaa kan ta'e yoo ta'u, magaalli Minisootaa Oromiyaa xiqqoo jedhamtuun kan beekamtu yoo ta'u, aangawoonni kun isaan wajjinis ni mari'atama jedhameetiin eeggamaati jira. Sirni awwaalcha Injiinar Sumanyoo Baqqalaa bakka aangoonni mootummaa olaanoon argamanitti raawwatameeti jira. Adoolessa 29 bara 2018 sirni awwaalcha Injiinar Sumanyoo Baqqalaa magaalaa Finfinnee Mataskaana Kaatediraal Sillaaseetti gaggeeffameeti jira. Awwaalcha kanarratti aangoonni mootummaa olaanoon kanneen akka pirezidaantii Mulaatuu Tashoomee fi itti aanaa muummee ministeeraa obbo Dammaqaa Mokonnon argamaniiti jiru. Oduma wal fakkaatuun sirna awwaalcha Atileet Kumalaa Kabbadaa Baalchaa guyyaa har'aa gaggeeffameeti jira. Atileet Kabbadaa Baalchaa Kanaadaatti lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u, kaleessa reeffi isaa gara biyyaa dhufuudhaan sirni awwaalchaa isaa raawwatameeti jira. Atileet Kabbadaa Baalchaa bara 1943 magaalaa Sabbataatti kan dhalate yoo ta'u, abbaa ijoollee afuriiti. Kabbadaa Baalchaa barnoota isaa erga xumuree booda poolisii ta'uudhaan biyya isaa tajaajileeti jira. Bara 1976 immoo kilabii ispoortii keessatti hirmaachuudhaan fiigicha dheeraa maaraatoonii biyya isaa fiiguun meedaaliyaa warqee, neetii fi naasii baay'ee argamsiiseeti jira. Awwaalcha isaa irrattis Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fi maatiin ispoortii argamaniiti jiru. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya alaatti galan biyya keessa naanna'uudhaan hawaasa wajjin mari'achaa jiraachuun dhagahameeti jira. Gabaasa qindaa'eef Siraaj Sabaa akka itti aanutti dhiyeessa. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo waamicha muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed godhaniin gara biyyaatti deebi'an kutaalee biyyattii garaagaraa keessa imaluun hawaasa biyyattii wajjin marii bal'aa gaggeessaatii jiru. Jilli Birgaader Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu erga gara Oromiyaa galee jalqabee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa imaluun dhaabbilee hawaasa wajjin marii gaggeessaatii jira. Dhaabni adda tokkummaa walabummaa Oromoo erga gaaddisa tokko jalatti deebi'ee waamicha muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed godhaniif hawwaachuun gara biyya abbaa isaatti deebi'eetii jira. Gaafa biyya abbaa isaatti galus uummanni Oromoo kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa gara handhuura Oromiyaa Finfinnee imaluun simannaa gooticha kanaaf godhaniitii jiru. Haaluma kanaan jilli hayyuu duree adda tokkummaa walabummaa Oromoo Birgaader Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu jalqaba gara Itayyaa imaluun bakka bara 1990moota keessa jaalna dhiigammadaa dhaabbate haasa'uun seenaan akka deebi'e of haaromsu godhaniitii jiru.
itti aansuun baatu abuuraa zuwaay dugdaatti imaluun awwaalcha gooticha Oromoo kan dursa agaazii walirratti akaa'ee wareegame Mustafaa Hussein daawwatiitii jira. itti aansuun Nageellee Arsii irraa gara Shaashamannee imaluun uummata magaalaa Shaashamannee waliin marii bal'aa geggeessaniitii jiru. marii kana irratti gootonni ajjee kanneen akka Jeneraal Guyyoo Daraaraa Koloneel Adam Guutoofam argamaniitii jiru. waldaa dubartoota aanoleetis simannaa isaanii irratti akka aadaa Oromootti cokkoo fi aanan qabatanii baanii nyaachisanii obaasanii biifuun eebbisanii jiru. itti fufuun jilli kun magaalota Kofalee Adabbaa Dodola Baale Roobee daawwachuun hawaasa wajjinis marii bal'aa geggeesseetii jira. lafa burqaa qabsoo itti jalqabde Baalee irraa akkuma deebi'aniin jilli kun gara baha Oromiyaa kan fuulleffate yoo ta'u magaalota baha Oromiyaa Harargee keessatti uummata wajjinis mari'ataniitii jiru. Mi'eessoo hanga Asaboot Ciroo hanga Wataraa Calanqoo hanga Irnaa Wadaay hanga Haramayaatti daawwannaa fi marii bal'aa geggeessaniitii jiru. daawwannaa isaanii kana keessatti awwaalcha gooticha sabaa abbaa qabsoo ganamaa fi abbaa dhaaba fiidoo abboo sooressa jaarraa abbaa gadam daawwataniitii jiru. akkasumas Calanqootti siidaa Bakar Waaree daawwataniitii jiru. daawwannaa isaanii akkuma ufetti yoo jiru kaleessa adoolessa 29 bara 2018 jilli kun gara Roobee Arsiitti imaluun hawaasa wajjin marii bal'aa geggeesseetii jira. oduma wal fakkaatuun dhaabni ABO tokkoomee kan abbaa nagaa jaarraatiin durfamu kutaalee biyyattii garaagaraa keessa imaluun daawwateetii jira. Shaashamannee Dodola Adabbaa Roobee Baalee Ginneer Amboo fi magaalota biroo keessa deemuudhaan yoo daawwatu hawaasa wajjinis marii bal'aa geggeesseetii jira. dhaabota kanneeniif hawaasni biyyattii simannaa bal'aa kan godhaniif yoo ta'u Jeneraal Haayiluu Gonfaatiin kan durfamu magaalaa Adaamaatti hawaasa hedduu wajjin marii bal'aa geggeesseetii jira. jilli abbaa nagaa jaarraatiin durfamu ganda dhaloota isaa Baale Beeltuu Qurqurruutti imaluun hawaasa wajjin marii bal'aa mari'ataniitii jiru. gochi suukanneessaan lammiilee Oromoo biyya Jibuutii jiran irratti gaggeeffamaa jiru daran cimee itti fufuu lammiileen achi jiran himaniitii jiru. lammiileen Oromoo biyya Jibuutii jiran irratti gochoonni akka reebichaa fi saamichaa dubartoota humnaan gudeeduu gaggeeffamaa jiraachuu lammiileen achitti argaman irra deddeebiin kan dubbataa jiranidha. egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa dhaggeeffachaa turtanidha. aga sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagaa keessanuuf jiraadhaa isiniin jenna.